ስሙሎ በላይ ክብሮ ተከብሮ በላይ dubbiin macaafa qulqulluu irratti caafeffame kan biyya addunyaan hundi wal irratti ka'ati addunyaan hundi wal waraanu dhufa waaqayyoo jala yookiin immoo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala jedhamee kan yaadamu macaafa qulqulluu irratti kan barraa'e mul'ata Yohaannis keessatti biyyoonni guguddoon akkasuma immoo biyyi Israa'el akkuma beekamu Filisxeem duukaa macaafa irrattis akkamiin waraana akkamii akka isaan qaban macaafa kan dubbistan yoo ta'e bakkee hedduutti barraa'ee jira. Quraana keessatti illee waa'een Israa'elii fi Filisxeem ni dubbatama. Haa ta'uutii guyyaa darbee guyyoota lamaan sadan kana darban keessatti biyya Israa'el irratti waraanni ammam akka irratti dhiibbaan geessifamee jiru. Biyyi Israa'el miidhaa akkamiirra akka isheen jirtu akkasuma biyyoonni ollaa ishee illee akkamiin akka miidhamaa jiran akkamiin akka wal waraanaa jiran biyyi hundi beekuu kan qabudha. Kun gara kamittidha kan deemaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf isin musliimotas ta'uu dandeessu kiristaanotas ta'uu dandeessu hordoftoonni chaanaalii koo barri kun bara dhumaa ta'uusaa jala muramee namatti kan mul'achuu qabudha. Dhalli namaa kamiyyuu kan beekuu qabudha. Waraanni har'a Israa'el keessatti akkasitti uummata hedduu fixaa jiru. Waraanni har'a Libaanos keessatti akkas uummata hedduu fixaa jiru. Waraanni Israa'el irratti akkas baname aleellaan akkas uummanni akkas imimmaan isaa dhangalaasee uummanni akkas boo'aa jiru. Uummanni akkas imimmaan isaa dhangalaasaa jiru addunyaan walirratti ka'aa jiru kana Rabbiin waan jaallatu isinitti fakkaata. Waaqayyo waan jaallatu isinitti fakkaata. Namni kamiyyuu waa'ee addunyaa kanaa irratti jechaadha kan nuti beekuu qabnu addunyaan kun ishee xumuraa ta'uu isheedha kan nuti beekuu qabnu. Sababiin isaas maaliifi waraanni har'a biyya Israa'el irratti banamee jiru kun jechaadha. Nikuleriin akkas irratti masaaraan guguddaan irratti dhodho'aa jiru kun rookettiin irratti dhodho'aa jiru kuni uummata hedduu fixaa jira. Uummata hedduudha kan dhumaa jiru jechaadha. Biyyoota ollaa ishee irraallee Israa'elis waraana hedduu qabdi. Waraana ishee kana yoo fayyadamte uummata hedduuti dhuma. Uummanni gizee dhumumoo Rabbiin waan jaallatu waaqayyo waan jaallatu isinitti fakkaata. Bara dhumaa jala waraanni guguddaan hin babal'ata jedhamee yaadama. Waraanni addunyaa sadaffaa yoo ka'e sababa jara kanaa sababa warroota kanaa ka'a jedhee yaadan. Kanaaf dhuguma dubbachuudhaaf waraanni har'a biyya Israa'el keessatti dhiibbaa guddaa geessifamaa jiru. Uummanni akkas dhumaa jiran kun biyyootan garaagaraarraa biyyoota akka Arabaa keessaas biyyoota hedduu keessadha. Iraaq, Afgaanistaan keessa naannee biyyoonni hedduu rakkoo guddaa keessa akka jiran buqqaatota hedduu akka ta'anii jiran buqqa'anii biyyoota Itoophiyaa keessa biyyoota garaagaraa keessa faca'anii biyya Afrikaa hedduu keessa kanneen akka Naajeeriyaa kanneen akka Keeniyaa biyyoota hedduu keessa buqqaatonni Araboonni ba'anii kan naanna'an kun gaarummaaf waan ta'aru isinitti fakkaata. Uummanni har'a Israa'el keessaati akkas dhumaa jiru kun gaarummaaf isinitti fakkaata. Saba kamiifiyyuu dubbachuu osoo hin taane dhugaa jiru dubbachuudha. Macaafni qulqulluun maal haasee jira? Waraanni babal'ata jedhee jira. Addunyaa dhumaa jala qorumsatti baay'ata addunyaa kanatti hidhamee jira. Macaafa qulqulluu kan dubbistan yoo taatan. Kanaafoo dhugaa dubbachuudhaaf gama kamiifiyyuu dhaabbachuu yookiin gamni kam dogoggoreeraa gamni kam sirrii godheeraa miti. Waraana hamma harkaa taa'aa jiru kana keessatti Ameerikaan waan harka keessaa hin qabne isinitti fakkaata. Dhugaan dubbadha. Ameerikaan biyya nagaa jaallatudha jechuun naafi dogoggoradha akka mataa kootti. Sababiin isaas afaaniin biyyoota nagaa jedhamee dubbatamuu hin danda'a. Biyya mirga dhala namaa eegan jedhamee dubbatamuu hin danda'a. Garuu immoo biyyi uumaa ishee duukaa Rabbi duukaa waaqayyo duukaa wal hin beekne dhala namaa kabajuu hin dandeessu. Biyyi uumaa isheef hin jilgeenfanne dhala namaa duukaa ol kabajuu hin dandeessu. Kanaaf waa'ee Ameerikaa maaliif oduu kanarratti kaasee taatee kanarratti kaasee yaada kanarratti kaasee guyyaa har'aa Israa'el akkas rukutamaa jirtu. Israa'el akkas booji'amaa jirtu kanarratti Ameerikaan harka keessaa hin dhabu. 100% nan amana. Kun shakkii yookiin yaada garaagaraa miti. Jala muramee kan beekamuu qabudha. Sababiin isaas biyyoota amantii qaban balleessuudha warri hafuura hamaa. Sababiin isaas amantii sanaan
amantii sirriitiin addunyaa kana yoo booji'an sheexaanni yookiin seexanni booji'ameennaan uummanni dhalli namaa jannata galuu danda'a jechuudhaan seexanni holola guddaa kaasti jechaadha. Mallattoo seexanaa immoo biyya ishee keessatti kan eebbifatu Ameerikaadha. Israa'el keessatti maalummaan seexanaa tokko kan ka'u hin jiru. Filisxeem keessatti maalummaan seexanaa kan ka'u hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jechaadha. Filisxeem yoo laallee biyya musliimaadha. Israa'el yoo laallee biyya kiristaanaadha. Ameerikaa keessa garuu siidaa Lusiifer yookiin Illumineetii jedhamu sana kan seexanaadha kan eebbifamu jechaadha Ameerikaa keessatti. Kanaafuu dubbiin amma kaatee jirtu kuni macaafa qulqulluu duukaa waan wal qabatudha. Macaafa qulqulluu duukaa waan haasa'amedha. Waraana baay'ata addunyaa kanarratti, waraana babal'ata. Sababiin isaas seexanata addunyaa kanarratti aariitiin ka'a kan jedhamu. Kanaaf amma Ameerikaan kan isheen dhidhimaa jirtu biyyi dho'ee waan meeqa kan isheen ta'aa jirtu, abiddi roobee waan meeqa kan isheen ta'aa jirtu. Kanaaf waa'ee Israa'el irratti waa baay'ee dubbachuu dandeenya. Ammaaf odeeffannoo nuti qabannee yaadanii wal qabsiisee fide kana fakkaata. Waan na hordoftaniif baay'ee galatooma. Chaanaalii keenya Abdii Miidiyaa sabskraayibii godhaa, laayikii godhaa, sheerii godhaa. Yaada qabdan immoo qeeqa qabdan immoo koomentii irra godhaa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti waan na hordoftaniif baay'ee galatooma. Isinin kabaja, isinin jaalladha. Viidiyoo itti aanuun amma wal agarrutti turtii gaarii. ስሙሎ መዳዬ ከብሮ ተከብሮሎ መዳዬ